Akkam jirtu daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u har'a marii biyyaalessaa irratti xiyyeeffachuudhaan egaa Ambaasaadder Diinaa Muftii wajjin turtii taasisna. Ambaasaadder yeroo nu laattanii asitti argamu keessaniif guddaa galatoomaa. Isinis waa'ee naaf feertaniif galatoomaan jedha. Ambaasaadder mariin biyyaalessaa erga jalqabee egaa tuttureera amma gara xumuraatti adeemaa jira. Mee turtii kana keessatti bu'aa bayiin keessa turan amma akkamitti ilaaltan hojiiwwan ammammaatti marii biyyaalessaa hojii wal qabatee hojjetamaa ture akkamitti ilaaltan? Marii biyyaalessaa kun wanta barbaadameeftu jira. Maaliif akka deemaa jirutu jira sababa isaatu jira. Sababni guddaan biyyattiin keenya waggaa baay'ee bilisa baatee haa turtu malee yeroo baay'ee biyya keessatti wal dhabbii adda addaatu jira. Walitti bu'iinsa adda addaatu jira. Kun immoo rakkoo adda addaa uumee ture. Soo kana waan ta'eef maaliidha biyya keessatti wal dhabiinsa ka uume kun maaliidha? Wal dhabiinsa biyya keessa jiru kana uummata jiru jidduu dhalatee asiif achi uummata walitti naqu kana akkamitti addaan baafanna ka jedhu. Addaan baafnee immoo fala isaa argachuu qabna ka jedhu. Kana waan ta'eef mariin biyyoolessaa kun wanni inni jalqabameef waan guddaadhaafi. Kun biyyaaf faayidaan inni qabu guddaadha jechuudha. Biyyattii keessatti gara siyaasaatiin maali rakkoon jiru? Rakkoon uummata adda adda godhu maalidha? Gara qabeenyaatiin maalidha rakkoon jiru? Gara aadaatiin maalidha wanti jiru? Gara immoo waan adda addaatiin gara adda addaatiin fuula adda addaatiin maalidha wanni uummata wal dhabsiisu jedhamee yaadni biyyarraa guuramaa jira. Yeroo baay'ee qaamni kanaaf dhaabatee kan hojjetaa jiru asirratti hojjetaa jira, hojii gaarii hojjetaa jira. As qofa odoo hin taane lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa jiranis biyya baay'ee deemee dubbisee haasofsiisee dhufee jira. Yaada baay'ee guuree jira. Yaada kana immoo uummatatti kaleessee filmaata isaa rakkoon isaa maal akka ta'e rakkoo kana immoo addaan baasee rakkoon kun akka fala argatu godhuudhaafi amma gara qophii irra jira jechuudha. Mariin biyyaalessaa kun tokkummaa Itoophiyaa ijaaruu keessatti, tokkummaa waloo ijaaruu keessatti bu'aa fi faayidaa inni qabu akkamitti ilaaltu? Tokkummaan biyya tokkoo barbaachisni isaa guddaadha. Waan guddaa qaba tokkummaan jechuudha. Tokkummaan immoo kan dhalatu ka'ee akkanumaan fedhii miti kan dhalatu. Tokkummaan kun waa'ee adda addaa irratti dhimma adda addaa irratti wal ta'iinsa barbaachisa. Walii galuu barbaachisa. Biyyattiin gara siyaasaatiin uummanni biyya keessa jiru gara siyaasaatiin wal ta'uu barbaachisa. Gara qabeenyaatiin, gara diinagdeetiin jechuu kooti, gara immoo aadaatiin, gara hundaanuu jechuudha. Biyyattiin akkamitti of dura deemuu qabdi? Poolisiin adda addaa biyya keessaa akkamitti hojiirra ooluu qaba? Maaltu hojiirra ooluu qabu waan jedhu irratti wal ta'uu barbaachisa uummanni jechuudha. Kanaafi kanarratti haasa'amaa jira. Kanarratti egaa haasamee booda wal ta'iinsi dhufa jechuudha. Wanni uummanni baay'een filate, wanni uummanni barbaade hojiirra oolaa jechuudha. Wanni hundi fedhii uummataatiin bu'aan marii kanaa isa ta'a jechuudha. Maali gara boodaatti marii godhamee irratti xiyyeeffatee wanti barbaachisu hojiirra oola. Achiin booda rakkoon biyyattiin hiikamti. Biyyattiin hin cimte jechuudha. Rakkoon biyya keessa kana ture waggaa baay'ee rakkoon biyyattii duubatti harkisaa ture. Rakkoon biyyattii tiyyummaa duubatti hafiinsa kana hunda uumaa ture. Lola fidaa ture, walitti bu'iinsa fidaa ture. Kun hundi fala argata jechuudha. Mariin kun gaafa gaggeeffamu tokkummaa uumuun isaa nafu. Tokkummaan gaafa uumamu immoo qaawwa cufuun isaa nafu. Keessumaa biyya alaa ta'anii biyyoonni adda addaa guddina Itoophiyaa kan hin barbaanne Itoophiyaa jeequudhaa fi qaawwa akka hin arganne godha waan ta'eef kanarratti shoorri isaa hammam? Wal achirratti akkuma ta'etti warri fedhii biyyattiin kun akka hin badhaanne, akka hin guddanne, akka hin cimne, akka nagaan taane warri barbaadan warri achirraa bu'aa argatan baay'ee jiru, ala jiru. Keessas immoo warra hojjetuuftu jira jechuudha. Isaan wanti kun akka successful hin taane akka haala gaariidhaan hojiirra oolle wanta danda'an hundeen hojjetan jechuudha. Qaawwa argatan hundaan of gargaaranii rakkoo uumuudhaaf wanti kun akka hojiirra oolle wanti kun akka successful hin taane waan baay'ee hojjetu. Garuu
isaan haa kan hojjetan malee uummanni biyyaa mootummaan biyyaa kana rakkoo kana bira tarkaanfatee kan hojiirra bakka oolchetti wanti kun bira dabramaa jechuudha. Mariin kun guddina Itoophiyaa tumsuu keessatti Itoophiyaan yeroo ammaa kana keessatti guddina atattamaarra jirti. Keessumattuu immoo gaanfa Afrikaa irratti olaantummaadhaan akka dursiisu gochuu keessattuu qoodni qabu maayini. Wal Itoophiyaan akkuma beeknu waggaa 7-8 dabre kana riifoormiirra jirti. Riifoormiin kun bu'aa adda addaa guddaa fidee jira. Bu'aawwan kun immoo Afrikaa keessatti biyya fakkeenya akka taatu godhaa jira. Biyyoonni Afrikaan baay'een Itoophiyaa irraa waan baay'ee argachuu barbaadu, waan baay'ee irraa baratuu barbaadu. Gara humnaatiin fakkeenyaa fi dhaala gabbayyaa xumuruu waan guddaadha. Humna nikuleerii irraa immoo humna nikuleerii kana gara nageenyaatiin ittiin of gargaaruudhaaf wanni hojjetamaa jiru. Waarshaa adda addaa guddaa biyyaa fi bu'aa guddaa buusu ijaaruu irratti wanni hojjetamaa jiru kun hundi baay'ee biyyattiif fakkeenya akka taatu godheera. Kanarratti immoo dabalamee wal ta'iinsi yoo dhufe rakkoon asiif achi ummata addaan baaftu humna ummataa gadi duubatti harkiftu gaafa fala argate wanta amma haala amma jiru kana caalarraa biyyattiin guddattee Afrikaa keessatti biyya guddaa biyya fakkii guddaa taati jechuudha. Mariin kun gaafa gaggeeffamu tokkummaa uumuun saanafu keessumattuu immoo paartileen tokko dhimma kana irratti mari'annu hin hirmaannu kan jedhan jiru. Kun immoo ajandaa walooti, ajandaa biyyaati, guddina biyyaati. Uummanni gajjallaa jiru immoo mari'achuu barbaada. Garaagarummaan jiru kuni maal agarsiisame? Wal paartiiwwan kunniin uummataaf dhaabbatanii yoo ta'e maaliif yaani paartiiwwan baay'een uummataa fi dhimma uummataatiif dhaabbatan jedhee yaada. So paartiiwwan kunniinis uummataa fi bakka dhaabbatanitti hawwii uummataa, fedhii uummataa bira dabruu hin danda'an, diduus hin danda'an. Uummanni mari'adheetii rakkoo koo nan hiika, rakkoo koo addaan baafadhaa, achiin booda falmaata argachuun barbaada jedhee ka'eera. So kanaafuu wanna dhaabataniif hin jiru. Kuni maaliifi ajandaa biyyaalessaati malee ajandaa paartii kanaa, ajandaa gosa sanii, balbala sanii paartii kanaati miti. So akkana waan ta'eef achirratti isaanis kanarraa baratanii uf deebisuu qabu jedhee yaada. Faayidaa addaa argatu namoonni kana didanii paartileen kana didanii yookiin immoo warri hidhannoo qabatan kuni waan irra hafu jira jedhamee shakkama waan ta'eef kanaaf diduu jedhama. Isin immoo dippiloomaatiidha yeroo baay'ee muuxannoo baay'ee qabdu waan ta'eef kan akkamitti ilaaltu? Bakka lamatti qoodna jechuudha. Warra wanti kun waa'ee biyyoolessaa ta'uu odoo hin beekin itti fakkaatee isaan jala deemu gorsuu barbaachisaa, itti himuu barbaachisaa, deddeebiftee gorsuu barbaachifta. Gorsa tokkoo miti, gorsa lammataa miti, haga boodaatti, haga galuufitti dhaqxee itti himachuu barbaachifte, mari'achuu barbaachifte, mariisisuu barbaachisa. Warra immoo dharaanii meeshaa warra biraa ta'anii sosocho'an kanniin humnaan bira dabruudha jechuun hojii kee hojiirratti yoo oolchite piroojeekticha kee bakka fixxetti bakka xumurteetti ati olaantummaa kee argatteerta isaan duubatti hafuun irraanfatamanii jechuudha akkasumatti ilaala. Meegaa ambaasaddar dhumarratti amma guddina Itoophiyaan qabattee jirtu piroojeektoota adda addaa gara fuulduraatti maal nutti agarsiisu marii kanaa wajjin Itoophiyaa garam fuudhanii deemu jettanii yaaddu? Wal Itoophiyaa guddisuu jechuudha. Itoophiyaan haga ammaa akkuma jennu waggaa riifoormii dabree waggaa 7-8 kana keessatti galma guddaa argatteerti gara qabeenyaatiin, gara siyaasaatiin, garuma humnaatiin, garuma hundaan jechuudha. So amma immoo walta'iinsi kun yoo dhufe walta'iinsi tokkummaan biyyaa itti dabalame, humni biyyaa itti dabalame, uummanni immoo asirratti yoo ta'e waan amma jalqaban kana piroojeektichi kana gaafa bakka hojiitti oolche humna caalatu dhufa. Itoophiyaan kana caalaa wanta gugurdaa galmeessitii biyya guddaa taatii jedhee yaada. Dhumarratti ambaasaddar marii kanarratti akkamitti tokkummaadhaan tumsinee fixaan akka bahu gochuu qaba? Martuu hojjechuu qaba jechuudha. Lammiin tokkoon jechuudha. Abbaan qabeenyaas ta'e dhaabni adda addaa abboonni amantii hundi warri barsiisan, warri baratan, kan baratanis hunduu warri baadiyyaas, warri magaalaas martuu asirratti hojjetu qaba jechuudha. Galatooma. Nagaatti. Daawwattoota keenyaan nus sagantaa keenya asirratti goolabneerra turtii gaarii jira.